Abbaan taayitaa eegumsa naannoo magaalaa Adaamaa akkaataa faalama sagalee ittisuun danda'amu irratti qooda fudhattoota waliin mari'ate. Sagantaa kanaan ka'umsa faalama sagalee dhiibbaa isaa fi akkaataa to'achuun danda'amu irratti qaamolee qooda fudhattootaaf hubannoon kennameera. Abbaa taayitichaatti dursaan garee to'annoo fi hordoffii dhaabbilee oomishaa obbo Caalaasiyaa barreeffama gabaabaa dhiyeessaniin faalamni sagalee qaamaa fi xiinsammuu madaala uumamaa akkasumas gamoowwan irratti miidhaa dhaqqabsiisaa akka jiru ibsaniiru. Faalamni sagalee karaa uumamaa fi namtolcheen ni mudata kan jedhan obbo Caalaan kan namtolchee ammoo yeroodhaa gara yerootti yaaddoo addunyaa ta'aa dhufuu dubbatan. Faalama sagalee bakka lamatti irra ilaaluu dandeenya. Tokko human source yookaan ammoo namtolchee kan jennuu fi inni lammaffaa ammoo uumama wajjin kan wal qabatudha. Uumamni baay'ee sagaleen isaa xiqqaadha. Darbee kan uumamu yoo ta'e malee inni guddaanii fi rakkoo guddaan maddi isaa madda namtolcheeti jechuudha. Maddi namtolchee kunin ammoo faalama sagalee warshaalee adda addaa keessaa bahu, ijaarsa konistirakshinii wajjin kan wal qabatu, manneen shubbisaa laawud ispiikarii adda addaa qabatanii sooshaal intarteeymentii waan akkasii kanneen fayyadamanii. Dhaabbileen kamuu akkaataa istaandaardii ba'een sagalee hanga ayyamameen ala fayyadamuun dhorkaa ta'uu hubachiisan. Akkaataa labsii mootummaa naannoo Oromiyaa lakkoofsa 177 muraa 2005tiinis istaandardiin sagaleedhaaf eeyyamamu yoo naannoo warshaa ta'ee guyyaa warshaan tokko hanga ol ka'iinsa sagalee deesibilii 75 caaluu akka hin qabnee fi halkan ammoo deesibilii 70 caaluu akka hin qabne halkan xiqqaachuu qaba guyyaa irrallee kun istaandardii sagalee naannoo warshaati jechuudha. Istaandardiin ammoo naannoon sun naannoo daldalaa yoo ta'e commercial center jennee yoo fudhanne hanga ol ka'iinsa sagalee deesibilii 65 fi guyyaa jechuudha. Halkan jechuudha deesibilii 65 akkasumas ammoo halkan deesibilii 55 ta'ee yoo jiru akkasumas istaandardii mana jireenyaa yookaan ammoo silent zones kan jennu istaandardii isaa 45 deesibilii caaluu akka hin qabne waan ta'eef haala kanaan kan deemaa kan jirudha. Itti gaafatamaan abbaa taayitaa eegumsa naannoo magaalaa Adaamaa obbo Gammachuu Makonnin akka magaalichaatti faalama naannoo ittisuuf hojiileen adda addaa hojjetamaa jiraachuu ibsaniiru. Dhaabbilee faalama sagaleef sababa ta'aa jiran irrattis abbaan taayitichaa tarkaanfii fudhachaa jira jedhan. Samoonuma kana keessumoota jira magaalaa keenya itti himne dursine qophiidhaaf jechuudha. Amalli baratame seera cabsuun waan jiruuf nama bira nu biraallee dagannaa waan jiruuf kana bobbaanee koree waajjira fayyaa, waajjira turizimii, waajjira keenya fi waajjira aadaa waliin taane bobbaa turre sagalee jeequmsa hin qabne jennee shakkiidhaan immoo naannoo sana manneen shubbisaa jiran manneen hoteelaa jiran adda baafnee turre. Istaandardii ol godhuun qabdanii jennee itti himneerra jechuudha. Yoo dogoggorallee ta'e daftanii sirreessuu qabdu ijarraan buqqifatanii naannee himnee turre sana darbanii warra intiniidhaan tarkaanfii fudhanneerra jechuudha. Manneen shubbisaa gara 5 ta'an meeshaalee isaaniitti sagalee uummatatti baasanii keessummootatti baasanii jeequudhaaf yaalan mana isaanii irratti tarkaanfii fudhanneerra. Faalama sagalee ittisuun gahee qaamolee hundaa ta'uu akka qabus eeran. Egaa sagalee kana ittisuun gaheen jalqabaa gahee abbaa dhimmaa sana ta'uu qaba. Daldala sana yoo banu mana shubbisaa yoo ta'e seera akkuma duratti kaafne seera sana ol ta'uu hin qabu. Mana nyaataa fi manneen garaagaraa tajaajila biraa kennan yoo ta'e immoo sagaleedhaaf miti eeyyamii kan kennameef dhimma biraati. Dhimma biraa sana irratti xiyyeeffate kan lammataa dhimma sagalee wal qabatu to'achuu danda'u tura jiraata. Eenyu abbaamti dhimma dabalee dhimma kana kan to'atu nuyi fi hawaasa. Nuyi jechuun nu seeraan hawaasi immoo eeruu nu kennuudhaan sagaleen asii ol ka'ee jira waan ta'eef seerri immoo kana jedha waan ta'eef seera kanaan itti deemaadhaan nu qarqaaraadha yoo jedhan hin deemne. Miidhaa faalama sagaleen dhufu ittisuuf waloon hojjechuun barbaachisaadha kan jedhan ammoo sagantaa kana irratti kan hirmaatan keessaati. Uummata soo hubachiisanii namoonni soo hubatee sirriidha. Kan biraa hayyamas yeroo kennitan adara kan siniin jedhu yeroo baay'ee akka tarii waajjira barnoota irraa namni as keessa jiraachuu malata. Mana dhugaatiitiif naannoo mana barnootatti hin kennaminaadha. Nuyi waggaadhaan gaafa madaalamu hanayyama kennu waajjira biraadha. Efficiensiin keenya ittiin gadi bu'a. Mana caatiitu si bira jira, mana ciffaraa si bira jira, mana bilookeettii si bira jira jedhamna nuyi. Waan harka keenya waan nu hin kennineen nu itti adabamna jechuudha. Wantoota akkasii isaanii irratti illee osoo isin nu hojjettanii bareeda. Kan biraa manneen amantaa keessaa akka amma sila jedhame wanti barbaadame as keessatti dhagamuu yoo barbaade as keessatti dhumuu qaba. Maal gochuu ala bahuu qaba sagaleen sun. Sagalee xiqqeessuu keessatti akkaataa istaandardii sun itti fayyadamuu keessatti yoo itti fayyadamne dursa nuti fayyadamaa ta'a jecha hoteelonni keenya reestooraantiidhaan kenna. Keessummoonni biyya alaatii biyya keessaa
gara magaalaa keenyaa dhufan baay'eetu jiru. Isaan kun immoo nutti gammadaa.